akkuma waliigalaa waggaa 8 ergi jijjiirama wanti jedhamu yookiis ODP'n ani badhaadhinadhaa kophaatti harma fudhanneera ergii jedhanii waggaa 8 biyyi sun. Waggaa 8 ta'eera. 2026 keessa jirra 2018 waggaa 8. Biyyi waggaa 8 wal waraansarra ture. Waggaa 8 guutuu wal waraansarra ture. Wal waraansi kun immoo hamaadha. Wal waraansa hamaadha. Nama baay'eetu lubbuu dhabe. Qabeenya baay'eetu barbadaa'e. Waan ta'uudhaati malu waan baay'eetu hafe. Olloota keenya wajjin olloota gaafa jedhu biyyoota ollootaati wajjin hojiin dippiloomasii hojii jibbiinsaa irratti hojii tuffii irratti deebi'eera. Kun hundumtuu waan wal waraansarra biyyi sun wal waraansarra ture. Wal waraansi kun adda addaa qabaachuu danda'a. Adda Tigraay jechuu dandeessaa, adda Oromiyaa jechuu dandeessaa, adda Amaaraa jechuu dandeessaa, adda Benishaangul Gumuz Gambeela jechuu dandeessaa. Garuu tokkichumadha. Waanuma tokko ture. Mootummaan federaalaa dhiisee mootummaa aangoo bakka tokkorraati madduuni biyya sana hundumaa bulchuudhaati barbaade. Mirgoota sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kanaan dura argatan sanaa irraa saamee irraa mulqee giddugaleessa qofatti galchuudhaati barbaade. Sirna federaalaa suni hin ta'u Itoophiyaadhaati jechuudhaan itti isa diiguudhaaf ka'ee akka ammatti jiru maqaa ammatti dhoofte marii biyyoolessaa jedhu sanaan immoo waliigaltee kanaan dura 1991tti ta'e sichi Itoophiyaan akkasittiin yoo taate malee hin bultu jedhamee waliigalteetu ta'e waan political settlement jedhan sanaa dhumarratti gara heera biyyaatti isa jijjiirame sana isa diiguudhaatiif ka'e jechuudha. Isa kana hin gootuudha. Kana gochuu hin dandeessu, kana gochuunis irra hin jiru, kan jedhuuf morman warri kun hundumtu warra amma maqaa waraanni irratti deemaa ture kana morman. Aangoonis giddugaleessa qofatti hin sassaabamu, sabaaf sablammoonnis mirga isaanii kan kennameef isa kennameef itti haguuttannu jedhan sana gadhiisuudhaafis hin jiranii. Waan akkasiitiif jecha lolli jiraachuun irra hin jiru kan jedhu irraa kan ka'e lolanii waggaa 8 ergii lolamee booda haalli waan jijjiirame natti fakkaata. Haala maaliirra jira waan ati jetteef waggaa 8 suni wal waraansarra inni tun isin karaa dinagdee haa ta'u, karaa siyaasaa haa ta'u, karaa dippiloomasii haa ta'u, karaa walitti dhufeenya uummata gidduu haa ta'u diigama badii isa malee wanta gara biraan hin turre. Amma garuu haalli amma jiru garuu waan an argu keessatti jijjiiramaa akka jirudha haalli sun. Haalli sun jijjiiramee akkamatti jette diraamaan Finfinnee keessaati marii biyyoolessaa jedhee hadeemu malee diraamaan televizyiinii maaloo Itoophiyaa irratti waan meeqa jedhamaa haa oolu malee waan biyya Itoophiyaa sana hundumaatii wajjin waan walii galu osoo hin ta'in Finfinnee keessatti waanuma addunyaa kanarra hin jirretu haasa'amaa jira jechuudha. Inni immoo kan inni si agarsiisu humni mootummaa kanaa biyya bulchuudhaa fi shuntuuree Finfinneetti galee Finfinnee keessatti waan dhugaa ta'e osoo hin ta'in, waan lafa jiru osoo hin ta'in, waan dirreerra jiru osoo hin ta'in, jireenya namni keessa jiru osoo hin ta'in, haala biyya qabatamaa keessa waan jiru osoo hin ta'in diraamaa kana hin jedhamnetu Finfinnee keessa deemaa jira. Kun immoo dhiibba alaatiitti dhuferraati waan ta'eefiti jijjiiramaadha jira. Wanni ala ba'es jira ishee kana jedhee tanan dhaabas ammatti jette irratti. Wanta ala ba'e tokkotu jira. Wanta dirreetti ba'e tokkotu jira. Sichi Itoophiyaa keessatti abbaa irrummaa nam tokkos haa ta'u, garee tokkootis haa ta'u, abbaa irrummaadhaanii biyya Itoophiyaa bulchuun amma akka hin danda'ame ifa galeessa ta'eera jechuukooti. Durattis akkuma Adawaawiitti akka gartuu tokkotti hin danda'amu abbaa irrummaan jedhame miti. Inni hin danda'amu jennaan warratti wajjiniin turte gaafa ODP wajjiniin turte suni namichi aangootti ol ba'e suni hin danda'amaa jedhe lama kana sitti himu hin danda'amaa kan nam tokkoyyuu hin danda'ama. Abbaa aangoo nam tokkoyyuu akkuma garaasaa gochuudhaaf hin danda'amaa
abbaa irrummaadhaan bulchuun danda'ama. Yoo gartuun hin danda'ame nama tokko hin danda'ama itti deeme inni fashalee ga'ama. Inni kun ala baheera waraana kana keessatti ala baheera hin danda'amu biyya Itoophiyaa keessatti nam tokko dhiisi abbaan fedhiyyuu abbumti fedhiyyuu hin danda'u. Danda'amuu dadhabuu isaatu yaalamee waggaa 8 booda har'a mul'ateera jechuudha. Sabni tokko immoo kan ammoo uummanni Oromoo dhagahuudha qaba. Sabni tokko yookiis gartuun tokko yookiis sabaaf sablammiin tokko aangoon harka jira. Aangoo sana qabadheera, humna waraanaa qabadheera, humna dinagdee qabadheera, humna miidiyaa qabadheera, humna maaliyyuu qabadheera. Sababa kanaatii fi olaantummaa isa kan kooti saboota kan biraa irratti ni fe'ee tanan jiraachuu danda'a kun jedhus hin danda'amu laa kan Oromoonis hin dandeenye kan. Sinumaatti deemuun irra hin turre. Sinumaayyuu Oromoon qixxee taanaadha malee olaantummaa Oromoo akka warri biltsiginnaa Oromoo haasa'an qabanneerra hundumaayyuu hunda isheeyyuu caccabsinee ishee kaan goyyomsinee ishee kaan qumaaratti goone ishee kaan maal rukunnee bulchina inni jedhu innis akka hin danda'amne mul'ateera. Yoo Oromoon hin dandeenye eenyuyyuu hin danda'u biyya Itoophiyaa sana keessatti. Hamma humna Oromoon qabu siin jechuudhaaf hin jedhe. Humna Oromoon qabuutii fi yoo olaantummaa saba tokko isa ijaaree tananii saboota kan biraa irratti achi gad dhiitee tanan bula kan jedhu innis gadi bahe. Homaa wanta gochuu hin danda'amu hin jiru. Sadaffaan humnaan homaayyuu bulchuudhaatiif hin dandeessu sichi. Humna qofaadhaanii eessayyuu aanaa tokkollee bulchuudhaatiif hin dandeessu. Maaliif waggoottan 8 darban kana keessatti bu'aa tokkollee kan argate gartuu kanadha kan jedhamu hin jiru. Oromoota argate inni jedhamu iyyuu amma akka inni hin taane ifa galeessa ta'eerannis. Kanaaf haala amma keessa jirru wanni kun ifa galeessa waan sadan kun ifa galeessa waan ta'anii fi namni hundumtuu ija isaatiin arguudhaaf waan danda'amuu fi jijjiiramni wantan oolle ta'eera. Jijjiiramni waan hin oolle ta'eera. Kanadha kan natti mul'ate yeroo ammaa. Baay'ee galatoomii jijjiiramni akkan oolle wanni agarsiisu atis kaafteetta. Abiyyi magaala keessattis baadiyyaa keessattis waraanuma gaggeessaa jira. Maqaa marii biyyaalessaatiin wanni inni godhus waraanuma. Niksinnaasaa sana galmaan ga'uudhaaf qawween hin waraana. Dabballee walitti qabees diraamaa Finfinnee keessattis ni gaggeessa. Ajandaan Finfinneetti ittiin mari'atamu ajandaa Abiyyi. Komishiinaroonni achi gaggeessani komishiinaroota Abiyyi. Dabballoonni walitti qabani dabballoota Abiyyi. Achitti walitti bu'an kan jedhamu namoota Abiyyi harka bitaaf mirgaasaa. Murteen achirratti murtaa'u murtee Abiyyi. Ka hojiirra oolchuudhaaf qophaa'aa jiru mootummaa isaa Abiyyi maafiyaa. Wanni hundi isaa galmi isaa niksinnaa nama tokkoof. Waraannis niksinnaa nam tokkoof. Ajandaan godhamee dhimmoota armaan dura political settlementii ta'ee jetteeti sila jalqaba bara lakkoofsa Itoophiyaatti 1983 kaasee wanni ta'e hunda isaa duuba deebisanii waan Oromoon qabdu hunda harka facaasuudha deemamaa jiru hundi isaa waraanumatu bifa biraan Finfinnee keessattis ajandaa ta'ee dhiyaatee deemaa jira. Kana immoo hin dandeenye Abiyyi. Kanaanis hin danda'u. Jijjiiramni dirqama karaa qabatee jira. Kana ta'etti sanuma jabeessuuf. Amma waanuma kanaa wal qabatee yaaddoo garaagaraa irraa kan ka'e egaa waan fakkaatu dhiyeenya kana TV naannoo Amaaraa irratti dhaqee Abiyyi waan danda'u wayii haasa'ee deebi'e. Amma immoo gidduu kana TV naannoo Oromiyaa OBN irratti waa haasaa ture. Namu agas mara bakka iyyuu hin kenninee fi haasaa garuu immoo waan inni deddeebi'ee dubbate wayii jira. Dhimma Oromoo wal qabatu tokko tokko Oromoo jala dhokachuu barbaada. Takka tokko immoo waan Oromoon qabdu harkatti busheessa. Takka tokko Oromoo tuffataa. Kana waan haasaa ture tokko tokko jira. Sana irrattis yaada kee nan barbaada. Jalqabarraa gaanamichi kuni OBN itti dhiyaatee waan inni irra deddeebi'ee haasa'e tokko Oromoon bilisoomeera. Gabrummaa waggaa 100 sanirraas bilisoomeera. Gabrummaa wayyaanirraas bilisoomeera.
Oromoon bilisoomeera. Gara kana booda gabrummaatti hin deebi'u jedhe. Deddeebi'ee jedhe kana. Al baay'ee jedhee akkas jedhee peereed bitaa sinnaqee mirga sinnaqee Oromoon bilisoomeera ija isaa babaaseetu gaazexeessaa sanatti haasa'a waan kanaa. Amma haala qabatamaa Oromoon keessa jiru haala qabatamaa Oromiyaan keessa jirtu laallee siyaasa haga dinagdeetti waraana haga jiruuf jireenya dhala namaa Oromiyaa keessatti dhumaatiidha haga hidhaatti silaa hidhaan Oromiyaa keessatti warra carraa qabutti dhamaarraan hin rashana malee abiyyiin Oromoo. Haala amma Oromoon keessa jiru beela Oromiyaa waan hunda gaasuu kanneessa kana dhaabbanne Oromoon amma bilisa Oromoon bilisoomeera amma bilisummaa maayinni abiyyi maaloodha gabrummaan abiyyii fi maaloo haasaa jira namichi kuni Oromootu bilisummaa jechi hiika isaa hin beeku jedhee taasaa moo waa'ee gabrummaa Oromoon hin beeku amaloota gabrummaa jedhee taasaa moo yaaduma seriously dubbii kana laaluun barbaachisaa waan ta'eef dubbii kana nama baay'eenis feesbuukii kanarra waan adda addaa yeroo deemu hin laalla. Oromoon bilisoomeera jetteetu yaadda ati? Ilaa amma gaafii waa tokko yeroo yaaddu namoonni akka kootii walitti dubbatanii haasaadhuma afaaniitiif yookiis beekumsuma wal jijjiiruudhaaf jecha Oromoon bilisoomeera moo bilisoomne inni walitti dubbatuu dandeenya. Akkasumatti ofuma haasaan san nuttaa tolu yookiis falmiidhuma jenne. Yoo Oromoon bilisoomeera jenne ta'e uummata Oromootiin jenne yoo ta'e uummatni Oromoo waan keessa jiru waan beekuu fi ani Hisqeel Gabbisaa asi'achi waan inni itti himu qabu waa'ee isaa. Asi'achi waan uummata Oromootti waan inni keessa jiru ka beeku isa waan ta'eef bilisoomeeraa jettee itti lallabaa oolteetii fi hin bilisoomu. Akka aniifatti itti himnus hin barbaachisu. Isaanuu beeku ka waan keessa jiran yoo jechaaf ta'e yoo ta'e malee. Dubbiinsa attamitti ilaalamutu irra jira waan abii jechirratti bahee keessa deddeebi'ee bilisoomneerraa Oromoon bilisoomeeraa bitaa mirga laalii fuuldura duuba laaluus hin barbaachisu Oromoon bilisoomeeraa period tuqa 4 jedhee lafa kaa'eeran bakka akkasittiin haasa'eera. So mee haasaan suni haasa'aa jiru suni waa'ee uummata Oromootti dubbatanii uummata Oromoo amansiisuuti jettee yaadda? Uummata Oromoo kanatti itti himtee bilisoomtee ittiin jechuudhaaf hin danda'ama? Dubbii dhumti isaa iyyuu taa'ee akka ammaa kan Amaaraas yeroo dubbattu mana ofii isaati keessa jiru sana fa'aa agarsiifata. Maggaarajaa isaanii achikkas bal'isanii maaloo godhanii tottolchanii bareechaniiti waanuma mana nugusaa keessa jiru fakkeessaniiti agarsiisaa jiru jechuudha. Steejiis akka kanatti tolchite yoo ta'e diraamaadhaaf qophoofteetta jechuudha. Akka itti tolfattee barcuma isaas maaloo isaas babbareechattee kan warra Amaaraa akka maggaarajaa akka wayii tokkodha kan jirtu. Kan Oromoo garuu beeta mangistii masaraan cinaa keessa warqeen isaa maaloon isaa mul'atu sanadha kan gamatti kanatti ilaaltu. So lafuma inni taa'u iyyuu steejiin isaa iyyuu waan akka stuudiyoo fakkaatatu hin ta'in silumaa iyyuu laa nuti mootii taanerra jechuudhaaf isa agarsiisuudhaatii fi wanta stage managed ta'edha. Diraamaadha. Waan lafa jiru wajjin waan walitti qabatu miti. Kanaaf hamma tokko irratti nan dubbadha waan ati jette irratti garuu silumaayyuu maalidha kan inni gochaa jiru. Dhuguma uummata Oromoo bilisoomtee taattiin jedheeti uummatuma Oromoo kanatti dubbataa jira ka jedhu gaaffiidha kaasa. Kanaaf akkas miti dubbiinsaa anaaf diraamaadha. Diraamaa jechuun wanta dhugaan ta'in garuu fakkeessitee waan sammuu namaa keessaatii bahee gochuu jechuudha miti. Tarii waan lafa qabataadha wajjin waan gara fuulduraa ta'uudha wajjin wal fakkeessuudhaaf dandeessaa garuu dhugaa miti wanti sun. Waa'ee dhugaa irratti waan qabatamaa irratti wanta hundaa'e miti. Wannan dinqisiifadhe garuu namichi kun dadhabu beektaan haadhuma isaa kan inni dinqisiifadhe. Maaliif sa'aatiin 2 moo akkasidha kan inni deemu miti. Sa'aatii 2 guutuu gaafa deemu
Sa'aatii lama gaafa haasa'u wanti ati agartu tokkoffaan diraamaa sana keessatti hunduma isaatti itti qophaa'ee dhufe. Hunduma isaatti tokko lama jedhee qophaa'ee shaakalee dhufe. Gaaffiin suni achitti gaafatame miti. Gaaffii sanaaf deebiin sun si'a meeqa shaakalamee dhufe. Maaliif diraamaadha kaa. Diraama dura shaakaltaa miti dura shaakaltee maal jettee. So diraamaadha wanti sun malee akkaataa namni inni itti dubbatu afaan Oromoo inni ittiin dubbatu sun hundumtuu waan haasaa yeroo ati haasaa gootu anaaf si gidduutti haasaa gootu gaaffiin atattamaa sitti dhufe wanta deebistu miti. Idduutti qophaa'eera. Sa'atii lama guutuu ergi dubbachuu danda'e deebii sa'atii 200 immoo itti qophaa'eera wanta kana jechuudha. Achuma irratti silaa diraamaadha siin jechuuf hin jedhe. Lammata namichuu hin dadhabunna siin jedhee haasa'uudhaan haala lafa jiru jireenya ummatichi keessa jiru wajjin waan walitti hin qabanne sa'atii lama haasoftee fi wanti jijjiiramu hin jiru. Waan danda'utti fakkaata asitti garuu waanuma akkasitti hin danda'utti fakkaata akkas ta'innaa laata waanuma yoon dubbadhee ummata kana beela'ee garaan isaa beela'ee itti iyyaa jiru garaan keessaa itti iyyaa jiru quuftee taa jettee irratti hin ta'e atumti gatuma dubbatteef hin quufaaree. Garuu akkasitti waan danda'utti fakkaata namichi. Yoo akkasuma sa'aatii lamatti dubbatte shaakaltee yoo dhufte wanti lafarratti jijjiiramu waan danda'amutti fakkaata natti fakkaata. Kanaaf inni namattamiiti kun jedhee tana yaade. Sadaffaa waan sagalee isaatiin gammadu sagalee isaa of dhaggeeffachuudhaan waan gammadu natti fakkaata. Waanuma xixinnoo wanta dhugaan taane odeessee ija isaa kana akka godhee bal'isee maal jedhetti dubbata. Wanta hin jirredha waanuma hin jirre haasa'a bara. Lama fakkeenya sii kennuudhaaf ta'ee Oromoon biyya hundumaa bulcheeraa ka jedhu keessaati waa'ee Eertiraa bulchuu kana haasa'a ture. Waa'ee bareentuuf haasa'a ture. Wanti sun doorii jechuun maqaa Oromoo fakkaachuudhaaf hin danda'a doorii jechuun miti. Garuu doorii as gadoom namni jedhamu ammarri jira namni Tigiree har'ayyuu jira. Innis Oromoodhaa egaa maqaa Oromoo qaba hooti. Waan Oromoo wanti fakkaatu hundumtuu kan Oromooti jechuudha. Bareentuu jechuun rabbii jedhiiti namichi inni mootii Bahar Nagaas jedhu bulchaadhuma lookalii ture doorii ka jedhamu sun inni haasa'u. Bareentuu eessaa fidan irree Booranaaf bareentuu ta'uu qaba malee ofumaa fuudhanii dubbatanii ree jedhee dooriidhaan Oromoodha qaruma Oromoodha bakkuma isaa waan fakkaatuuf. Bareentuunis kan Oromooti akka jechuuti miti wanti isaa ofumaa walirra ooleerree jedhan. Bareentuun baay'ee kunaamaadha bara. Kunaamaatu achiitiiti magaalaadha qaba turan dur warra kunaamaatu. Kunaamaan akkuma afaan isaanii afaan Oromooti wajjin wal fakkaata bara. Afaan kush waan ta'eef afaan baay'eedha wanni wal fakkaatu kunaamaa keessa kan Oromoo kan fakkaatu bari'aantuu sana wajjin waan wal fakkaatu qaba bara. Bari'aantuu jechuun baha jechuudha bara. Baha bariitti aana jechuudha. Bariin gaafa baatu waan itti aantu bari'aantuudhaa fi kun jira isaan keessa jira. Garuu waan kana waan dhugaa godhee waan haasa'e waan itti fakkaatu iji isaa babal'atee dubbatuudha barbaada. Akkasittiin dubbachuudha barbaada. Waanuma hin jirre irratti waan xiqqoo tokkoon gammadeetii of jajuun isaa nama dhiba. Arfaffaani waan inni dubbataa ture ilaa ishee kanadha. Jala mureetan haasa'uu barbaada. Waan inni achirratti tokko dubbataa ture yeroo dubbatu waan amma gochuudhaaf itti adeemaa jiru nutti himaa ture. Akkaataan inni itti waa'ee qabsoo Oromoo yeroo haasa'us akkaataan inni itti qopheeffatu waan hojjechuudhaaf itti deemu sitti himaadha ture malee gaaffii sanaa fi deebisaa hin turre. Walumaa galatti waan akkasiitu naagale hin dadhabu namichi kuni aangottii sana eeguudhaaf rafeeyyuun bulunni jedhanii dhugumadha jechuuf hin jedhe. Nama waan gaaffii natti jettees dubbiin kun Oromoon bilisoomeera keessa deddeebi'ee jedhaa innatti jettee dhugumadha jechaadha ture. Akka inni jedhetti ani uummata Oromootti himuudhaa jedhee miti akka inni jedhe irraatiin ka'a. Akka inni itti dubbate waa'ee kanaa irratti jalqabaa gaaffiin Oromoo gaaffii bu'uuraa 3 ture jedheeti dubbate. Gaaffii bu'uuraa 3 qaba jedheeti waa'ee gaaffii lafaa fuudheeyyuu immoo gaaffiin lafaa gaaffii lafeetii jedhe wal qabataa jedhe.
gaaffii haqaati gaa haqa dinagdee qabaachuutu irra jira gaaffii dinagdeeti gaaffii haqaati jedhee kaasee gaaffii eenyummaati jedhee ammas immoo gaaffii dimokiraasiiti kan Oromoon qabu jedheeti dubbate. Isaan kanatu guuteera hundumaa kanaafitu guutummaa dhumatti Oromoon bilisoomeera kan inni jedhee kanarraati kan ka'e dhagaa. Yoo ta'esii kun adeemsa amma tokko uummanni Oromoo qabsoosaa waggaa 50 keessatti yoo inni deemeera ta'esii namichuma kanatu dheengadda paarlamaarra taa'ee qabsoon Oromoo maal godhe Oromoodhaa fi dadhabbii guddaadha. Dadhabbiidha homaa tokkoon goone waggaa 100 qabsaawanii ofii isaaniitiif iyyuu waan nyaatan hin qabanii jedhete haasa'aa ture. Ilaama goota meeqa kan tarreessaa ture ofii isaaniif waan nyaatan hin qaban jedhee waggaa 8 guutuu kana nutti maa oolee waggaa 8ffaa irratti Oromoon bilisoomeera jedhee keessa deddeebi'uun kun maaliif akka ta'e hubatamuudha qabaa jechuudha. Egaan akkana yaadutti yoo ta'eera ta'e yoo hamma tokko qabsoon Oromoo gara fuulduraa deemeera ta'e ati keessaan qabdu. Abiy Ahmed kana keessaatii hin qabu. Oromootti himuu dhiisiiti isa waa'ee isaa Oromootti dhiisiiti. Kanuma dheengadda gootota Oromoo kan xiqqeessaa ture. Bakka hunda dhaqee kan xiqqeessaa ture. Bakka meeqa keessatti deeme asumatti iyyuu immoo gaaffiin Oromoo bu'uurumarraa akka sirriin taanedha waan gochuudhaaf deemu namatti hima jedheera biteen. Gaaffiin Oromoo bu'uurarraa iyyuu sirriin asuma keessaati ilaa kan inni ergaanii dabarsuu barbaade kanadha. Ilmaan Oromoo meeqatutti dhama'e kana. Ilmaan Oromoo meeqatu dhume kana keessatti lubbuu isaanii wareege yoo hamma tokko deemeera ta'e kun hundumtu. Dhugaadhaan lafti ergi awwaajameeti Oromoon irboo tokko yoo abbaa lafaatiif safaree hin beeku gaaffiin qabunni. Garuu waa'ee lafaa waan inni dubbatu na dhagaa yaa ilmaan Oromoo. Waa'ee lafaa waan inni dubbataa jiru lafti kennameeraaf garuu immoo abbaatti hin taane jedhe miti. Akkas jechuun lafti gurguramuutu irra jiraadha. Lafti ammasichi gurguramuutu irra jira, seerri itti bahuutu irra jira. Ilmaan Oromoo duris hin dhageessanii waggaa 8 isinitti himneerra ammas isinitti himan. Yaa Oromoo, yaa qonnaan bulaa Oromoo, lafti kee gurguramuutu irra jira siin jedha. Gar tokkoon afaan tokkoon lafti lafeedhaa jette namni lafee gurgura. Lafee gurgurta. Lafee abbootii keessa keenyaa kan lafee abbootii keenyaatu keessa jira lafa kana keessa isa gurgurta isa gabaatti baafta. Kan inni jechaa jiru garuu bilisoomtee ta'e afaan tokkoon sitti mee lafa kee lafee Oromoo garuu nan gurguraa akka tabbaatti taatutti Oromoon lafa gurguruutu irra jiraadha kan inni jechaa jiru. Isa kanatu bilisoomadha. Bilisoomadha jedhee kan inni sitti himu. Humni aangootti dhufee isa waan ta'eef mini tokko kan inni aangootti dhufneerraa masaraa Minilikitti galleerraa jedhee yaamman. Amma Minilik hamma kana Oromoo ajjeeseera. Minilikumti mataan isaa hamma kana Oromoo ajjeeseera. Amma miliyoonii meeqaan kan lakkaa'amu warri Tigraay duwwaatu haasama. Oromoo kana keessa miliyooniin 2-3 hin dhumne awwaala Oromiyaa keessa deemaatiiti ilaala. Awwaala karaa irratti hafe nama jumlaadhaan ajjeefame. Ijoollee ajjeefamte boolla tokkotti naqamte waggaa 8 guutuu Minilikiyyoo ajjeeseera. So isa kamirraa bilisoome du'arraa hin bilisoomne taanaan bahee galuudhaaf hin liqoomne isa kamirraatiiti bilisoome. Hin fudhatamu sichi kan inni jedhu gaaffiin Oromoo sichi hin fudhatamu gaaffii hin qabduudha kan inni ittiin jechaa jiru laa uummata Oromootiin. Sichi gaaffii hin qabdu. Gaaffii nageenyaas hin qabdu. Lafa qotatee jedheeti hektaara meeqaa oomisha meeqa jedheeti dubbataadha ture inni. Maallaqa meeqa jedhee dubbataadha ture. Mee Oromoon humtootaan isaa qonnaan bulaa dhumti yoo kana waan nuti jennuun dhagaa yoo ta'e. Amma Oromoon namoonni Wallagga keessaatii hojjetaa turan lafuma keessanuu qotatuu dandeessu ture. Lafuma keessan qotachuu dandeessu ture. Warri Oromoon achi keessa jirtan lafarraa yoo dandeessanii gaditti baatanii qotattan. Shaneedhaatiif waa geessuudhaatiif jechuudha lafti meeqa hagabuun bulle. Isaan kun egaan yoo achi qotatan sana haammatanii galfatanii gurgurachuudhaatiif ittiin jiraachuudhaatiif danda'u. Maa dhukkubdi itti baay'atere? Maa qittoon itti baay'atere? Maa lubbuu isaan itti galere uummata Oromoo? Amma nama Wallaggaatti akka jettee himta
waggaa 8 guutuu kana baate gujiitti kana himtaam. Mee maqaadhuma haadha wanti baalee jedhee baalee nu biyyaa moo maal akkasii jedhee haaseera. Baaleen iyyuu taanaan inni isaan amma fiilmii sana wajjin agarsiisaa turani lafti qotame sun qotee bulaatu qotateeti akka kana tolfate jedhee qotatee bulaatti himuudhaaf barbaadeeti. Dubbiin ilaa diraamaan itti jedha malee akkamitti waan akkasii jalatti himtaa. Laa itti aansee immoo waa'ee rakkooti kan inni haase rakkoo Oromoo keessa ture jedheeti tarsimaa'uu hin dandeenye tarsimoo hin qabne tarsimoon hin turree abbaan lafaan taane tarsimoon waan hin turreefidha miti kan inni jechaa jiru. So bara isaati tarsimoon kan dhufe. Mee tarsimoo dhumti biltsiginnaan Oromoodhaaf qabu mee maal? Anumatu hin dhageenye moo? Anumatu hin beekne moo? Isin waan beektan yoo qabdaatti natti himaa tarsimoon hin qabu yoo Oromoon ta'e. By the way, akka inni jedhu miti hin dubbiin qabsoo Oromoo iyyuu. Qabsoon Oromoo kan hin eegale gaaffii 3 gaaffii mirgaa 3 sana baafatee miti. Nama beeku fakkaata sitti dhiyaata malee. Gaaffiin Oromoo kan inni jalqabe walitti dhufuun kan inni jalqabe tokkoffaa akka inni jedhu waggaa 50 miti. Gaafuma Oromoon Miniliikuma jalatti goobanuma jalatti goobanuma sanni laarra fuudhee goosisii gochuudha barbaadu isaanumatu lole. Isaanumatu lolee jilmeeffate gaafa sana iyyuu lollee Oromoon. Gaafa sana iyyuu lafas narraan fudhattu, mootummaas narraan fudhattu, eenyummaas afaanis narraan hin fudhattu een lollee. Gaafa sana iyyuu gaafa jalqabaarraati jalqabeeti malee dheengadda waggaa 50 keessatti miti kan inni jalqabe. Tarsimoon hin turre gaafa jedhu kan inni jalqabee fi Oromoon Oromoo ta'utu irra jira. Hirameera, qoqqoodameera, faffaca'eera, afaaniinuu wal hin dhaga'u jedhee Oromoon tarsiimaa miti inni jedhu sun. Isa kamireenatti tarsimoon kan jedhamu waggaa 50 dura bu'uura ta'e kan lafa kaawame kaayyoo ganamaa jedhee inni akka kanatti itti qoosu sana. Kaayyoon ganamaa Oromoon Oromoo ta'uu qabaadha ture bara. Sittan himaan Oromoon Oromoo qabu ta'uutu irra jira. Waan hin beekne keessa lixaniin faalina. Garuma shaakalaniitiif waan hin beekne keessa lixanii haasa'uun kanaaf jalqabe miti. Gaaffii mirgaa sana miti kan inni kaase. Oromootu faffaca'eetu oromsiifamee tokko ta'uutu irra jira jedhe. Isa immoo milkeessa. Isa immoo akka inni jedhu dheengadda Haayilee Fidaa miti kan waa'ee qubee Oromoo kan kaase. Isa waggaa 1880 keessattuu qubeedhaan barreeffameedha afaan Oromoo. Yoo hin beektu taate akka fedhee daalleefaa, oshuu aagaafaa afaan Oromoo qubee laatiiniitiin barreessaa turan. Walitti barreessu turan jarri sun qubeedhaan. Isaanii wajjin to check namni jedhamu tokko qubeedhaan barreesse afaan Oromoo. Dikshiinarii isaatii fi seerlugaasaa. Bara 1840 keessa. Sittan himaa. Isa dheengadda Haayileetu qopheesse jettee dheengadda maani Addawaawii moo maal jedhani warra OPDO kan maqaan isaaniis naan dhufuudhaaf malee. Inni gaafa sana jedhu gaafa sana miti ka jalqabe dubbiinsa bubbuleeraa gaafa sana iyyuu qabsaa'aadha ture. Yeroo akka jalqaba warra wangeelaati miti kan ittiin babarreessuu jalqabe. Warri wangeelaa Maatiyos Wangeel ka jedhamu Ruufoonis Ruufoon Oromoodha bara. Aburuumii Baayibila inni jedhan suni qubeedhaan barreeffame gaafa sana bara. Qubeedhaan barreeffame waggaa 1840 keessa, 50 keessa, 60 keessa. Duuba kan inni bade dubbiin kun kan inni bade gaafa inni akka inni har'a jedhu warruma Oromootu keessa ture nuun jedha barela Miniliik keessa. Warruma Oromoo keessa ture kan inni nuun jedhu. Isa dura Oromoon qubeedhaan barreessaa akka turetu deebi'ee ukkaamame Haayileen fa deebisaniiti kaasanii kan isaan akka haaraatti fiduudhaatiif adeemanii lammaffaa tokkummaa jedhe labar. Tokkummaa Oromoon qabnu tokko wal qooduutu jira jedhe. Amma Oromoon kan tokkummaan isaa dheengadda akka nam tokkotti ka'e kan diigame. Wallaggaa Jimma irratti kaasuudhaan, Jimma Wallagga irratti kaasuudhaan
shawaa wallagga irratti kaasuudhaan eenyummaa isaatiin namni afaan hin dubbatama mee buraayyuu dhaqaate haasa'a. Waraqaa beekumtiitii fi qooqa Oromoo dhaggeeffattanii fuutanii hidhaan jirtanii ajjeesaan jirtanii eenyutti himaa jirtaa diraamaan kun immoo hojjeta jettaayi. Sadaffaa humnata faallaa sani jedhi nan dhiisa la haasa'een fitu waan kana irratti. Humnata faallaadha hojjettanii dhaabattanii jedhi. Isatti nan dhufa. Nan dhufa isatti. Jechuun amma si qabsiisuudhaaf hin jedheetan dhiise asirratti waan inni rakkoodha jedhee dubbate. Eenyutu rakkoo sana uume? Rakkoo sana Oromoon kan biraa biratti akka inni jibbamu kan godhe eenyu ta'eeti? Eenyudha kan Oromoon biyya asuma keessatti baalee nuun jechaama baaleen biyya nuun jechaama asumatti shawaa kaabaatii fi kibba lixa tokko ta'uu irra jira kilaastara tokkotti galchinaadha miti innis kilaastaruma tokkotti galchinaadha sanatti maadha miti diraamaadha jechuu fi ragaasii kenneen fituu. Egeree gara deemu sana immoo agarsiiseeti deemee jechuuf hin jedhe jechuun diraamaan waan ta'eef waan irratti dubbannu ta'uudhaaf malee akka kana wanti nama ol nama tuqu wanti nama diksiisu jiru haasaan haasa'u jechuuf hin jedhe. Baay'ee gaariidha. Inni waan akkuma amma jettee waanuma xiqqoo tokko qoratee dhufeetudha. Ishiidhaan nagadachuu barbaade garuu waan galma ga'eef hin fakkaatu. Gaafii amma maccaaf tuulama fa'aa yeroo jedhee kaasu machumaaf tuulamallee jedhee waamuu hin danda'u. Meeccaa fi tuulama jedha. Maaliif beektaas? Nama isa shaakalsiisetu ture. Namni isa shaakalsiisu immoo daaqoniidha. Maccaaf tuulama hin beeku. Meeccaaf tuulama dhabee kan dabaree akka sanni shaakalaa turesu achi as bahe malee daaqonii tokko qabalaa kan daaqonii hunda meeqa ofirraa ari'ee fixeera. Kan irraan bahin daaqonii tokkodha. Nan sobee takka gaafa inni jalqabee afaan isaa keessaati waan bo'u afaan keessa kan kaa'uuf barreessee kan itti kennuuf daaqonii tokkodha. Daaqonii sanatu macca waan hin beeknee fi meeccaa jedheeti haasa'aa ture inni kunis meeccaa jedheeti akkuma shaakaletti akkuma keessatti naqametti gadi naqaa jira siin jechuuf hin jedhe. Wofcoon uumatti qoojii daakee gadhiisa. Kanaaf amma waa'ee qubee wal qabatee waan inni haasa'e sirriitti kaafteetta waan seenaa qubee afaan Oromoo bal'inaan waan beeku hin qabu inni waanuma xiqqoo dhaga'e abbaatti hime sanarraa fudhatee dhufee darbee immoo yakka inni hojjete waa'ee qubee afaan Oromoo wal qabatee erguma immoo waa'ee Hayilee Fidaa dubbatee ka'e immoo fiigee dhaqeetu opiidiyootu qubee kana wanni godhe maarree iyyuu hedheetu adda bilisummaa Oromoo yeroo sanatti humna sin qabu maalis hin qabu mootummaas miti kanaaf kan qubee babal'isee qubee kan jalqabee barnoota kan godhe adda bilisummaa Oromoo dhadheetu no opiidiyoodha jedhe dhiifamnaa godha adda bilisummaa Oromoo keessayyuu hin turree jedheetu harkatti cufeetu seenaa akka opiidiyootti harkaa hatee ila abiyyiin ani sirriitti hin beeka halaqaa koo ture miti. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko nooti qubee afaan Oromoo barreessee qabatee hin beeku. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko walgahii nu teessisu yoo dhaqxee ilaalta afaan biraadhaan qabata. Afaan Oromoo guyyaa tokko nootii qabatee hin beeku. Hin beekus hin barbaadu balleessuu barbaada waan ta'eef jechuudha. Diina Oromoo diina qubee afaan Oromooti namni kun gaa jechuudha. Waan inni uummanni Oromoo hin beeka. Eenyu akka qubee afaan Oromoo babal'ise har'a uummata Oromootti hin himnu kan. Yeroo mootummaa ce'umsaas dabalatee isa duras dabalatee garuu soba gurguddaa sobaa ture. Waanuma amma Oromoon bilisoomeera maarree jedhurraa kaafnee tas dhufne amma. Gara keettan deebisa amma. Dubbiin kun ammas deemee waan sabboonummaatti gala waan ta'eefi sabboonummaa Oromoo irratti amma jalqabarraa Oromooti Itoophiyaa ijaaree ibin amma baaree nagaashittuu jedhee oduu isaa odeesseera. Gootota Itoophiyaa jedhee isa baadimmee ofii dhiyoo kana baadimmee reediyoo baatee dhaqee ture. Achirraa kaasee hamma
bara maaliitti Suusiniyoositti lakkaa'ee Gabayyoo Gurmuu Adwaa kaasee Gobanaa Daaceetti dabalee Oromoon Itoophiyaa ijaare irraan baqattanii biyyi keenya keessa galeet ofiisaas waannoo waa goggodhatee booda dhufeetu immoo sabboonummaa Oromoo kan immoo hiikti sabboonummaa Oromoo boonii boosisuudha jedhe. Sabboonummaa Oromoon boonii boosisuudha. Isa kana boosiftuun immoo jedhe ganda keessatti qacaramteen hojjettu jirti durii dubartoonni dhiironni akkas qacaramanii boosiftuu biyyi beeku jedhamanii hin boosisu akkasuma wanni godhaniitu weeddisaniitu amma waa'ee boonii boosisuu kanaa akka namni sirriitti boo'utti warri boosisan wayii jiru qacaramanii dubartoonni dhiironni ogummaa akkasii qabantu jiru. Isaan ganda keessa jiru ani immoo boo'ee boosisaa miti jedhe. Ani fuudhee tananii badiirraan ooshii qabsoo sabboonummaa Oromoo jedhe. Badiirraan ooshee ani nama mo'achiisee maarreedhaa jedheetu sabboonummaa Oromoo kana xiqqeessee badiirraas ooshe. Sabboonummaa Oromoon maali? Sabboonummaan Oromoo boo'anii bochisuudha. Sabboonummaan Oromoo maaliif sabboonummaa Oromoo kana irratti xiyyeeffate sa'aa kanatti? Armaan duras yaa'u qabsoon Oromoo sabboonummaan Oromoo xiqqeessedhee Baahir Daaritti dubbateera hin yaadanne. Baahir Daar dhaqee yeroo tokko sabboonummaan Oromoo xiqqeessee jedhee haaseera. Achi deebi'ee amma kunoo dhufee boo'anii bochistuudha waan jedheetu sabboonummaa Oromoo iyyuu akka maqaan kaafne iyyuu namni achirraa akka baqatu godha. Maanni sabboonummaan Oromoo maaliif kana irratti xiyyeeffate inni Profeesar Hisqeel? Yaa dubbiinsaa waan akka isaan jedhan imala ijaarsa biyyoolessaa moo waan Itoophiyaa jedhan isaa wajjin walitti qabsiiseeti kan waa'ee sabboonummaa kan inni gaafates qabsoo Oromoo waa'ee sanaa wajjin walitti qabsiiseeti kan inni gaafate. Garuu immoo waanuma kolfaa waan ta'eef waan umtalleensaa sun waan kolfaa waan ta'eef waa tokko sitti himaan asuma asimarraatiiti. Waa'ee Eertiraa bareentuudhaatii fi doorii kaafneerra miti. Akkasuma jedhe miti intinaadhaanis immoo akkasuma jechuun akkasuma. Amma immoo yoo akkas ta'e asmaraanis asmaraadha. Innis kanuma keenya jechuudha. Asmara. Yoo akkas ta'e Adwaanis adduwaadha. Kanuma addaati kan innis dhuma keenyadha. Yoo akkas ta'e addigiraatis adda giraati. Kun hundumtuu wanuma keeti. Yoo maqaan wal fakkaate amma dooriin Oromoodha sanni jedhu afaan faranjii keessa bilii faan jiru. Bilii faan jiru, bilisseen faan jiru. Isaanis Oromootuma jechuudha. Isaanis amma gaasicha akkasitti maqaan akka ittiin walitti bu'a yoo ta'e karaan jechuunis karaan jechuudha bakka. Karaan jechuudha. Anuma keenya wantoonni isaayyuu akkas taanaani hamma Ijiptittuu deemte. Maaliif afaan kushitikiitii dubbatu turan miti isaanumtis warri Nuubiyaas isaan gadiitti afaan kushitikii dubbatu turan miti hundumtuu lafti waan afaan Oromoo fakkaatu hundumti isaayyuu kanuma keenya hunduma isaa irra turre jechuudha. Amma waggaa 1,000 dura Oromoon tureera naan jechuudha afaan Oromoo dubbatamaa ture waggaa 2,000 dura akka itti nutti bu'uudhaa fi jechuun waan nuti bara barumsaatti barataa turre sanatu sirrii miti jechuudha akkaataa adeemsa. Afaan Oromoo gaaf tokko dhalate miti. Adeemsa keessa afaan Oromoo ta'aa dhufe. Afaan Kuush keessaatii bahee, afaan Sumaaleerraa bahee, dhumarratti afaan Koonsoorraati addaan baheeti mataa isaa danda'ee adeemsa keessa dhufe. So innumti warri nuti Oromoo ta'e kun iyyuu afaan Kuush jechuun afaan Oromooti jechuun kun irraatii of eeguu qabu. Akkasitti hin deemu. Akkasitti miti kan inni deemu dubbiinsa afaanni yeroo keessadha kan inni dhufe. Isa kana garuu walitti qabsiiseetiin sabboonummaan Oromoo durii jalqabneeyyuu keessa turree sabboonummaan sirna Oromoon jedhan sirna malee biyya Itoophiyaatii wajjin wal loleeyyuu hin beekuudha kan inni jedhu. Kun dhugaadha. Nutis hin barre kanaan dura warri wadduma bilisummaa Oromoo irraati warri barre jagnootuma Oromoo warra duraanii irraati wanti nuti barre eeyyee sirnaa wajjin malee uummataa wajjin
Yookiis biyya wajjin lola qabaannee hin beennudha kan inni jedhan akkamatti barre dhugaadha kun waan haaraa inni dubbate miti kun dhugaadha. Garuu dubbii kana waan sii kaasee fi sirna koloneeffataatu ture jenne nuti. Kana barre nuti. Sirni suni sirna koloneeffataati. Sirna koloneeffataa jirti cabe uummanni Oromoo. So sirni suni ofuma sirna jedhanii waan dhiisan miti. Sirna maalii ture? Sirna koloneeffataati ture. Sirni koloneeffataa immoo halagaatu dhufeeti sirna sirratti ijaareeti. Oromoo waan taateef si moggeesse. Namoota Oromoo ta'an achi keessaatti funaannachuusa miti kanatti ilaaluun sirri jiru. Oromoo waan taateef irraa si moggeesse, haqa keessi dhowwatee, lafa sirraatii fudhatee, lafee sirraa fudhatee, afaan sirraa fudhatee, eenyummaa sirraatii fudhatee, qabeenya kee waan ta'e gadaa ittiin bultu sirraa baasee sirna gara biraa jalatti wanta si galcheefi. Saniif lolle malee uummata kan biraatiif waan jedheeti sirna koloneeffataati kan nuti lollee jechuudha. So sarxa dingil maal jechuudha waa'ee sarxa dingil 1499 matsawaa ture jechuun maal jechuudha. Sarxa dingilis Oromoodha ture. Sababa kanaaf amma aduwaatti nu deemee loleera ammas masawaa sana fudhatuun nurra jiraadha moo maal jechuudha achi keessatti kana kaasuun maaluma jechuudha. Yookiis 1522tti Susiniyoos asuma intinaadhaa deemee asuma gindabaratii deemee jechuun nuti bulchaa nu hidhata kan achi biyya bulchaa ture jechuudhaaf immoo sirna sana keessa turreedha moo ittuun Itoophiyaas ijaaruu sirna koloneeffataa keessa ijaaruufis namoonni tokko keessa turanii Susiniyoos dhaqee Oromoo keessatti guddatee afaan Oromoo dubbate. Waraanni isaa wajjin turanis garuu sirnuma keenyadhaan numatu of koloneeffatee ture ammoo gaaffiin isaa maali? Ani waan inni jechuudhaaf barbaadu gaaffiin Oromoo bu'uura irraayyuu sirriin turreedha. Gaaffiin Oromoon kaasee sirna koloneeffataati kan jedhu kuni jalqabumaa jalqabee bu'uurumarraatiiti sirrii mitiidha. Malee Oromoon masawaattis deemeera. Ambaa sooraa maaloo ka jedhanii jijjiiru Eertiraa keessa achi dura siidha turre aangoon keenya hamma sana turre kanaafi kanaa gaditti hin xiqqoofnu sichi xiqqoo ta'uu nurra hin jiru isa kana ani sirreesseera. Sabboonummaan inni kanaan dura ture sabaan boonuun Oromoo kan hamma har'aatti ture saba keetiin boonuun qabeenya nu barbaachisu hundumaa qabna. Beekumsa nu barbaachisu hundumaa qabna akka Oromootti. Sirna ofiin of bulchuus qabna. Sirna haqa dinagdees qabna. Lafees qabna hunda isaa qabna. Innumti kan keenyaa nuuf haa ta'uudha miti sabboonummaan. Innumti nurraa fudhatame nuuf haa ta'uudha. Sirna koloneeffataatiin kan fudhatame hin ta'uudha. Sirni koloneeffataa sun immoo eeyotu nurratti ijaare. Jechuun amma waan ammaa namichi kun nuun jechaa jirutti namoonni sirna koloneeffataa ijaaran sun keessayyuu daangaayyuu kan sarare eeyoodhaan maqaan isaa jedhee daangaa Itoophiyaa goobanaadha. Achi keessa tureera yoo akka ta'e aannoolee isin himannu kaa achi keessa Oromoon lolaniiru. Yoo kun bo'oo ta'e waa'ee aannolee dubbachuun aannolee sana keessatti namni afaan Oromoo dubbatu qooda fudhateera. Nan sobe. Isa sana irratti hin boonyuure kun ta'uu isaatiif hin boonyu namuma keenyatu akkasuma godhee nuun jechuudha barbaada bilaa amma namichi keessan kun. Anis yoon isin ajjeese sanumaa jechuudha. Abiyyis yoo nu ajjeese bo'uu hin qabnudha. Yaa bo'uu hin qabnu. Exactly. Yaa. Amma kan inni gaaffii namootuma sanatu keessa ture. Namootuma keenyatu keessa ture. Sababa kanaatiif waan boonyu hin qabnu. Waan amma jedhe sadan kun nurraatii fudhatamee waan jedhu irratti waan boonyee lafatti gad dabalamuun nurra hin jiru gaaffii qabunni. Garuu boo'ichi suni narraa fudhatame jettee boo'icha sanatu sirna sana ofirraatii si kaasuuf gara qabsootti si geessa. Waa'ee biyyaaf hin boonyu. Har'ayyuu hin boonyu waa'ee biyyaatiif nama miti maal nuti.
Boowanii boochisuu maaloo jedhee takka kana tuffachuuni boowanii boochisuu kan inni jedhee tuffataa jiru har'a. Sabboonummaa Oromoo inni tuffataa jiru bu'uuruma isaarraa badee kan inni jechaa jiru bu'uumarraa maaliif gaaffii walabummaa kaasuun miidhaa nutti fidee hin jenneenni. Akkas jechuun nuni Itoophiyaa taanee Itoophiyaa irraa fattaquun nan dhiinyu Itoophiyaan nutu ijaare. Oromoodhumatu ijaare. Ragaan isaa immoo namoota Oromoo ta'antu keessatti gale. Akkas taanaan Ingiliziinis Naayijeeriyaa hin koloneeffanne akkas taanaan. Maaliif namoota Naayijeriyaati miti kan Naayijeriyaa keessa. Akkas taanaan Hindiinis Ingiliziin hin bulchine. Ingilizii irraati bidda bilisan baha jechuu gaaffii kaasuun irra hin turre jechuudha. Keeniyaanis maaloonis kaasuun irra hin turre. Sirna kanatu nurra jira. Sirni isaa immoo maqaan isaa sirna maaliitii? Sirna koloneeffataati jenne egaa. Sababa kanaatii fi Oromoo keessa goota meeqatu dhume. Oromoo keessa. Inni hundumtuu dogoggoraaf dhume nuun jechuudha. Gaaffiin bu'uurarraati sabboonummaa ta'uun irra hin turre. Kanaaf namni du'e kun hundumtuu, gootni du'e kun hundumtuu kan nuti maqaa isaanii beennu akka itti qaamaanis beennu warri wareegaman hundumtuu waan bu'uurarraatii fi qajeelloo hin taaneef du'e. Egaa har'a eenyu beektaa warri jannoonni keenya? Sichigaa warri goota keenya eenyu gaamma warra Oromoo keessatti? Goobanaa fe'e jechuudha gaamma. Gabayyoon faan Aduwaatti du'aniiru sababa kanaatii fi warra bilisummaa Oromootiitiif lolan dhiifneetiti amma isaan kana shaashulaa oolla isaaniiniti goota keenya godhannaa jechuudha. Achitti deemaadha jirra jechuudha.